mootummaan Saawud Arabiyaa seera haarawaa baasee jira. Baga gammadnoon maanu akka Dubaay sanitti erga yoomii ijoollee Dubaay qofa qaama yookiin waraqaa eenyummaa hojjetamaa kan keenyas nuuf hojjetamaa jira. Anaaf osoo hin taane ijoollee baddanii ala jirtan hundi keessanuu baga gammaddanii walumaan baga gammannee ijoolleen keessattuu ala jirtanii akka wanna sayitti waraqaa hojjisiifachuu hin dandeessu jechuudha. Akka ijoollee Dubaay sayitti amma hojjisiifachuu hin dandeechu mootummaa seera haarawaa baasee jira. Dhugaa rabbii dibbachuuf hedduu takka namatti tola itti fayyadamaa isiniin jedha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa galata waaqayyoo oduun jidduun hojjechaa jiruun viidiyoo kana isinii waraabaa jira. Maal hojjettisuu jettan immoo isinitti agarsiisa. Shamarri ka mana namaati jechuudha. Kun immoo qimamootiin mana madaama jirtu taf jettiin ta'e jechuudha. Jiddumaan immoo xixiqqinni viidiyoo waraabbanna jechuudha. Keessattuu warra yuutuubii jennu kun jechuudha. Jiddumaan jechuudha. Daqiiquma 10 yookiin 8 akkas waan akkasii kana waraabbanna jechuudha. Micayyoo sana wajjin hojjechaa jiralleedha akkuma argaartanii. Shiris nagargaarti isinitti nagarsiise jechuudha. Asumaan immoo warroonni chaanaala kiyya haaraa taata subscribe gochuun maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtan galatooma ulfaadha isin jedha. Egaa akkuma amma isin jalqaba duratti isin himetti mootummaa Saawud Arabiyaa keessattuu ijoolleen baddanii jirtan ala baddanii jirtan ijoollee ala baddanii jirtan waraqaa hojjisiifachuu hin dandeessanii hojjisiifadha. Warroonni paaspoortii fudhatanii baddanillee warri hin badnillee akka gizee duraanii sanii miti jechuudha. Baga gammaddan dhugaa rabbi hedduu takka isinii gammade jechuudha. Maaliif ijoollee badanii jiran baay'eetu jira siqaayii hedduun arganii hojjisiifattee waraqaa kee jiraachuu hin dandeessaa jechuudha akka Dubaay sanitti jechuudha. Erga yoomii warra Dubaay qofare keenyallee nuuf gallakkisee jira mootummaan jechuudha. Kanaaf mootummaa Saawud Arabiyaa haarawaa gallakkisee jira. Ijoolleen agartan argitanii jirtan ijoolleen agarre immoo itti fayyadamaa isin jedha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf waan baay'ee bareedaadha. Hedduu takka namatti tola jechuudha. Maaliif tokkoffaa ofii keetiillee nitsanatii qabaattaa farii taatee hojjetatta. Lammaffaa bakkuma deemtutti illee poolisoonni adda addaa wantoota adda addaa sirra ga'uu danda'u gaafa waraqaa sifattee si eegumsa si ta'a gaafa galtus immoo isaaba malee ciqici malee galta jechuudha gaafa waraqaa sin qabatte kanaaf si fayyada. Waraqaan eenyuma illee si fayyada jechuudha. Kanaaf ijoolleen keessattuu Saawud Arabiyaa jirtanii itti fayyadamaa mootummaa seera haarawaa baasee jira waan ta'eef wanta kana ijoollee keessattuu warroota akkasii kana gaafatanii sirriitti haxaarratanii hojjisiifachuu dandeessanii isin jedha warri paaspoortii fa'aa warqaa qabdanii sirriitti jechuudha fudhatanii baddaffa'aa jedhamni jira. Ijoolleen akkasii itti fayyadamaa isiniin jechuu jaaladha obboloota kooyi. Inni biraa immoo warroonni keessaayyuu galuudhaafis galuudhaaf karoora qabdanii jettanii warri daa'ima fakkeenyaaf daa'ima illee fudhatanii galuu hin dandeessan. Ijoolleen keessattuu ala jirtan daa'ima fudhatanii galuu hin danda'ama. Dhiirri hin danda'amu jedhamee jira. Shamarri hin danda'amti jedhamee jira. Kanaaf isaan illee itti fayyadamaa isiniin jedha. Keessattuu waraqaa kana dafaati hojjisiifadha. Dafaa hojjisiifadha dhugaa isiniin jedha. Maaliif mana hidhaa keessatti shamuurraa waraqaa kana hojjisiifattuu isin gocha. Dhugaa rabbii hojjisiifadhaati. Warri galuu barbaaddus warri taayichaa hojjetachuu barbaadullee waraqachi baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasuma immoo dhaamsa isinii qabu ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiraniif immoo ammallee kan mana madaabatti dararamaa jiraniif sagalee haa ta'an hundi keessanuu sagalee taa'ee maaliif ijoolleen keenya baay'ee hedduu rakkachaa jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee rakkachaa jiru guyyuma guyyaa waan viidiyoo argaa jirru jechuudha. Inni biraa immoo ijoollee kanaallee dhaamsan xiqqoo qaba. Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtu keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan dhaamsa xiqqoo isinii qaba sirriitti hordofaa. Dhaamsi kunillee maal isin ijoolleen keessattuu Saawud Arabiyaa dhuftanii bilbila keessattuu bilbila irratti madaamitti isin qabdi bilbila irratti jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuu fi nuti gizee biyyaa baanu bilbilli hin dhoggama sirriitti hin qabannu jechuudha. Bilbilaayyuu ani waggaa lamaan booda bilbila kanan bitadhe biyya kana dhufee waggaa lamaan booda bilbila bitadhe jechuudha. Akkuma san immoo isaayyuu yeroo hojii kiyyaa hin qabadhu jechuudha. Yeroo hojii kiyyaa hin qabadhu kilaasii qofa keessatti malee jechuudha. Mana kanaa miti mana dura taa'e tokko jechuudha. Kanaaf isin immoo xiqqoo ijoollee dhama'e kuni bilbila irratti keessattuu bilbila irratti tokko tokko kun immoo ijoollee keenya baay'ee balleessaa yeroo argullee
bilbilli baay'ee ijoollee keenya balleessaa bilbila laallee sirratti fi irraa piliisa ta'a maaliif hanga keessa barattee akkuma nuyi kanatti keessa barattutti jechuudha amma fakkeenya warri keessa baranneeyyuu hundaa miti dhugaas ni jira man tokko kama ile ati bilbiluma qabachuu keessu isin jaalanne jira kanaaf softullee isin jaalanne jira jechuudha kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhaa bilbilaaf jettanii jireenya keessan akka fooyyessuu hin dhabne isin jedha maaliif bilbilli yeroo kilaasii keessatti gati kilaasii keessatti gati hojii isaanii xumuriiti yeroo fi rafti keessi itti fayyadamu akkasuma yeroo raftullee riba keessarraa qooditi waan xiqqoo ishee itti fayyadamu kanaan boodatti immoo fuudhatan akkuma biyya kiyyaa san kaba kaadhaaf abbaa keenya biraa sanittiin godhau jette si xammamti sitti hirjette jechuudha kanaaf adaraa keessan bilbila hin baay'isinaa isin jedhanii tokkoffaan isaa inni lammaffaan immoo obsa qabaadhaati dalagadha obsa illee qabaachaa hin jirtanii homa xiqqoodhaaf nu ajjeestechaa jirtan yeroo tokko ijoolleen keenya adaraa keessanii wanta akkanaa kanatti fayyadamaa isin jedha ijoolleen keenya baay'ee dararamaa jiru baay'ee cinqataa jiru garuu sababa maaliif sababa silkiitirra caalallee silkiidhaa fi biiroodha jechuudha biiroodhis immoo furmaata isin kennaa jiru isinillee immoo obsaa hin jirtan ijoolleen obsaa hin jirtanii obsaa cannaqamaa boo'aa ijoollee waan tokko hundumaa fi iyyatina miidiyaa irratti baatanii waan rakkina cimaa yoo ta'e kan lubbuu keessan baasu yoo hin ta'ini miidiyaa irratti hin bayinaa kan lubbuu keessan baasu qofa jechuudha kan lubbuu keessan baasuu fi akkasumas kan warra isin gudeedu isitti tattaafatuu fi warra lubbuu keessan baasuuf ta'u yoo ta'e malee nyaata dhabee uffata dhabee neetworkii dhabee shabakanaa kennitu moobaayilii na dhoogatti maal akkasiisan dhiisa maaliif yoo intarneet illee si dhooggattee hin dandeechi sitti hin kennu jettee hin dandeechi qarshii keetti fayyadamuu hin jettee hin dandeechi yoo waan si bituu jettee illee si hin dandeechi nyaata qofa si dhooggattu malee waan barbaadde fi keetti bitatta namoota keechaayii uffata illee waan dubartii shamaraa barbaachisu sin jettee hin dandeechi kanaaf amalaan qabadha gaafa amalaan qabdanii isin amalaan qabattanii isiniif laafti garaa gaafa amalaan hin qabanne immoo isinii laafuu hin dandeechu kanaafuu adaraa keessan of eeggadhaa of eeggannoo guddaa isin barbaachisa kun akka kiyyatti dhaamsa isinii qaba akka obboleetti akkaatti dhaamsa isinii qabu isa kanaadha of eeggannoo guddaa godhaa akkasuma obsa qabaadhaa gaafa obsa qabaattan immoo wayitti baatan gaafa obsa hin qabaanne wayitti ba'uu hin dandeechan ani dhugaa dubbachuuf waggaa lama osoo bilbila hin qabatin jetti yookiin ji'a lamatti gisee takka bichaa na bilbilchiisu bilbila ishii damaatiidhaaf bakka nama boo waan hin jaalis nan bu'aa malee waan dubbadhu hin qabu nan bu'aa akka ittiin dabarsa jechuudha kanaaf akkasitti dabarsaa waa hundumaa obsanii dabarsan biyya ormaa kana keessatti kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhaa isin jedha kuni dhaamsa kooti yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan dararamaa jiran silkiidhaa fi akkasuma warroota biirootillee ijoollee keenya irratti dhiibbaa gosa yeroo manni hin taaneef qayyaruu fi qabaatu manni yoo gammoo manni hanga yeroo 3 isinii qayyarama yeroo 3 isinii qayyaramuu danda'ama manni kanaaf isin amala keessan godhaa adaraa keessan wanti isin gorsu amala guddaa daa'ima isaanii sirriitti qabaa daa'ima isaanii keessattuu qabde taanaan sirriitti si jaalatti jedhama jechuudha gaafa daa'ima isaanii qabaddan baay'ee si jaalatu isin daa'ima isaanii jaalatanii shat afooyyoo jettan jechuudha bakka akkasuma immoo abbaa manaa ishee irratti mataa keessan qullaan deemina harqii keessan dheeraa kaawwadhaa kun amma waggaa meeqa ijoollee kun akka ta'e kafan dheeraa kanan kaawwadhee garuu digzee dubartii biraa ana kan amma akkuma maatiiti waan ta'e yeroo dubartoota bira geessu bakkan keessummaa dhaqe fataa jedhee akkuma isaanii saalmannaa bitaa kunuutti tuma uffadhee jira jechuudha garuu mana keessa surreeyyuun kaawwadhu jechuudha agartanii jirtanii shashinuma dheeraa kanan laala akkuma dubartii shalbaratti godhee deemu jechuudha innaa kanaaf jireenya biyya ormaati waan ta'eef innaa kun dhaamsa kooti itti fayyadama waaqayyo yaa ta'u sinin jaaladha sinin kabajaa yaadaa fi qeeqaa qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatiin haa hundi keessanii yoo hanga viidiyoo biraatti wajjin immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii sinin jedha baay'ee sinin jaaladha hunda keessanii